رب العالمين إسني سبق جراتني سنين جتا أما جوتي يفهم سنور هبادو كوف والما قالت بقى جراتني سنين جتا ورماتي كوارا ونافتاتان حدو قالتو ما قسمو غير مو هارا ونافتا دفتاني اللي بايتين قالتي فدا سنين جتا والما قالتو شير كودا سبسكرايب كودا أكما سنتاني قرومو لايكي كودا يجتونا ور تكتاكي قرومو يو فيديو قدي سني ديسي فيديو قوتو سني قدين بو يتبرو بفتاني دعوتو من ليسان سنين جتا اوكي أرى واسدي كبدت فيلم واسدي دي مجالات رتي واسدي دي مجالات رتي جريني كيستي جريني ما إلما نما كيستو نما سينتبتشوف ديم فنما سينتبتشوف هنديم جريني كيستي وكن جريني جالala كيستي أدبا فدو dubartii ta'e dhiiras ta'e walumaa galattuu ilaalchi dubartii fi dhiira wal qixa ilaalchiseeti jechuun kan inni qabadee dhufe. Inni nan qabadee dhufe maa inni waa sadi. Okay, waa sadi. Dubartiis ta'e dhiiras ta'e. Muknaatum waa hunda nama hundaan ilaallata waan ta'eef jechuun dhiirti bichaan rakkoo qabdii miti. dubartiin bichaan rakkoo qabdi miti hundinuu rakkooleen adda addaa wantoonni adda addaa kan keessatti uumamu baay'eedha waan ta'eef jecha wannan qabadee dhufee homaa inni waa sadiin inni maaleen dubartiin takka yookiin dhiirri tokko dubartii takkaan bifti kee hin bareedaa yoo jedheen yoo gaafate gaafii kana jireenya fakkan barbaanne beeki dhiirri tokko qabeenya qabdaa yoo jedheen jireenya fakkaan barbaanne beeki. Okay, mulumaan jireenya fakka sin barbaanne beeki. Dogongorin beeki. Namoonni waan kana si gaafatan inuma jireenya keetiif akka sin barbaanne kutumaan kututti beeki. Nama bifa si gaafatu, nama qabeenya si gaafatu, nama kutumaan kututti qaamna kee guutuu ninjirami filmaan ilma namaa kun adda adda isni agalu dogongorin qabeenyaaf si fedhu jira ka gisee leegje simmeetiif si fedhu jira dabarfaachuuf jecha yaani gisee ofii namoota akkana kamitti farraayida nama dhugaan si jaalatu akkamitti beeyta dogongorin nama dhugaan si jaalatu argite bifas bareedde qabeenyas qabaate qabeenya keetti fedhu. Okay, qaama kee guutuu humaa sirraan filatu illaa qabeenyas sirraa hin filatu dogongorin la'annahu lagizee fi bitii dalaalamii haga lubbuun isaa jirtu fedha waan ta'eef jecha dubartiis haa ta'u an dhiira bichaa miti wanni akkanaa kuni dubartii keessallee hin jira waan ta'eef jecha la'annahu namni dhugaan si jaalatu wantoota akkaraa kana hin filatu. Feetu gurraataate, feetu bifa qabaachuu bartaate, waan feete haa taatu. Waa sadiin kuni baay'ee ulfaata. Waa sadiin kana nama ofirraa filatu jira. Nama ofirraa filannee jira. Tokkoffaan shamaras ta'e dhiiras ta'e qaamni kee qallaa qaamni kee furdaa siin jedhee yoo jedhu ta'e dhuguma akka jaalalaaf sin barbaanne soo beeki lannahu la gisee yookiin gisee si dabarfachuu gisee si dabarfatuuf qofa waan ta'eef jecha itti aansa qabeenya qabdii yoo siin jedhe qabeenya yookiin birrii qabdi yookiin mana qabdi yookiin waan fedhe as gaafatu qabeenya keessa yoo si gaafate sin fedhu qabeenya keessa fedha malee dogongorin lannahu innu gaafin isaatu dursee qabeenya siin gaafanni namoota hedduu jira namoonni akkana hin jiru hin jedhin hin jira. Okay, lanno inni sin fedhu qabeenya keessa fedha dubartii illee gaafa akkana si gaafatte guutumaan guututti sin feetu qabeenya isaa kan keessan feeti qofa ta'e malee
dogongoriin dhiir tokko bifti si bareedduudha yoo siin jedhe bifti si bareedaa yoo siin jedhe yeroo saniif inni oduu siin gaafanne bifti si bareedaa yoo siin jedhe bifa keessanitti lagizee si dabarfachuu fedha malee muluu kan kee akka hin barbaanne beeki. Laannu bifa gaafate ba jireenya keetti bakka sin feene beeki. Dogongoriin butumaan guututti jechuudha. Okay? Hin dogongoriin. Namoota waan akkanaa kana guutuun keessatti dogongora uuman maalirraayi namoota zalaalamii yookiin immoo hanga lubbuun kee jirtu yookiin hanga lubbuun isaa sun jiraattu sin feenidha. Sin feenidha guutumaan guututti. Laannu qabeenya kasi gaafatu qabeenya isaan fedha malee sin fedhu. Sin fedhu abadan sin fedhu dhugaa dubbanni. Erga qabeenya qabdii jedhee erga si gaafatee erga si waqqasii maal qabda jedhee erga si waqqaseerraa guutuun guututti akka sin barbaanne adda baafadhu jira. Sifaa galtu dubbi. As deebi. Qaamni kee qal'aa qaamni kee furdaa jedhee erga si gaafatee laannu inni simmeetaa waggiseef si barbaada balee yookiin hanga dhumaa yookiin hanga lubbuun nama sunii yookiin hanga lubbuun kee jirtu si wajji akka jiraachuu hin feene adda baafadhu. Dogongoriin kun dhugaa jirtudha. Namoota duratu sargaa jiru. Laannu sin fedhu. Namoota waan akkana kana si gaafatan irraa of eeggannoo godhachuun dirqama. Namni si jaalatu qabeenya sin fedhu. Namni dhugaan si jaalatu bifallee si ilaalu. Namni dhugaan si jaalatu qaama keellee waan feetes hootaate feetu qaama hir'uu taate feetu qaama hir'ataa taate feetu harka dhabde feetu luka dhabde sun uumama rabbii ta'a. Garuu namoonni waan akkana kana guutuun guututti gaafatan inuma nama saniif jaalala hin qaban. Laannu jireenya lagizeef malee simmeetaawii lagizeef malee siin fedhu. Dubartis taate dhiiras ta'e namoonni waan akkana kana gaafatan nama saniif abadan fedhinnaa kan qabne gaafatu. Namoonni waan akkana kana guutumaan guututti wantoonni akkana kuni nama si jaalatuuf nama sin jaalanne yoo itti yaaddee ilaalte qallaalitti adda baafachuun qallaali waan gabaabduutti. Wanni gabaabduu jechuun maali? Waan qallaali qo'aytitti. Kamitti adda baafatta? Kamiin si fedhamoo sin fedhu? Bifa kee filate moo qabeenya kee fedhe moo qaama kee ilaalee si duubarra fiigaa jira moo akkam? Kanni kana yoo adda baafate guutuu isaa lanna nama si jaalatuuf nama sin jaalanne adda beeyta jechuudha. Qallaalitti adda beeyta. Qallaalitti waan qishuusiiti. Nafa bifa si filatu nama qabeenya sirraa fedhu namoota bifa kan kee fi qaamota kee guutuu si gaafatan guutuun isaatu nama akkasii feene ta'e namoota akkana. Qabeenya barbaadu qabeenyuma keessaa sirraa fedha. Ka qaama kee bifa kan keessi yeroo saniif si ilaalee si duubarra fiigu bifa kan keessaan fedha malee sin fedhu zalaalamii hanga lubbuu nama sanii sun jirtu. Laanna huduutu illee jirti waan ta'eef. Okay. Nim dhugaan si jaalatu qallaalitti adda baasuu ni dandeessa. Dhuguma yoo qalbii qabaatte nama haqaan si jaalatu adda baasuu ni dandeessa. Namoota hedduudha namoonni bifa qabeenya maarree kana kanaan jiruu namaa balleessuuf jiruu namaa keessa seenanii jiruu namaa balleessuuf deeman hedduudha waan ta'eef jechuudha. Ifamnaa godhaa sagalee sinirratti hin dheeressee jira. Namoota akkanaa kana yaa takkeef irraa eegu yaa takkee nama dhugaan si jaalatu adda baafachuu waa kanneen kanarraa waan gabaabdutti adda baafatta waan xiqqaatti adda baafatta. Ennaa namoota akkanaa kana abadan ofirraa eegi qallaalitti ofirraa eegi si jammir. Taate dhiiras taate dubartiis. Ennaa nama si jaalatu fi nama si jaalanne adda baaftee beekuu hin dandeessa waan ta'eef jecha. Laanna gizee ammoo baay'inni maayini gizee dabarfachuu namatti. Gizee waan xiqqootamatti namarra dabarfachuu nama akkanaatu baay'ata waan ta'eef. Of eeggannoon nama san raasuu hin taane mataa keetirraa qofa ta'e. Of taatee jiraatu fatii of eegdadha. Nama akkana kana ofirraa eegdadha. Namoota akkana
yeroo gabaabatti jedhan firraa eegudha. La'innu namni dhugaanuu si jaalatu bar gisee si kenna. Feetu bifti kee tabalashee abadan sirraa hin deebi'u. Feetu qabeenya dhabde, feetu qabeenya qabaatte sirraa hin deebi'u. Lannoo qabeenyi abbaa yoo xaarrate eenyumaan dhufti. Bifti akkuma jiru akkuma itti deemtuni dhumaa deema argamaa deemas. Kanaafuu wantoota akkana kanarraa of eegaa namoota lagisiif si barbaadurraa namoota lagisiif si barbaadnirraa adda baafadhu. Osumaan yaadni kiyya kana fakkaata yaadni koo yoo isinitti tolee komentii jalannaa barreessaa subscribe godhaa. Waliif dabarsaa share waliif godhaa. Oromoon warra afaan kee dubbatan kun hundi keessanuu walaa guddifnu. Like godhaa bira hin darbinaa. Shares godhaa warri share dandeessan isiniin jaalladha isiniin kabaja hundi keessanuu. Turtii gaarii naaf galatooma naaf ulfaadha namni mangalateeffannee rabbileen galateeffatu jedhanii isiniin galateeffatu.